Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App gaaffii namoonni baay'een yeroo baay'ee keessan na gaafatan akkasuma koomentii jalatti gaafatan poostaan nama biraa fayyadamuu ni danda'ama yoo fayyadamuu danda'ame haga nama meeqaatti poostaan nama tokko fayyadamuu danda'ama ka jedhu namoota baay'eetu yeroo baay'ee irra deddeebi'anii gaaffii kana na gaafatu akkasuma warri kan nama duraan fayyadamne isa jedhus bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Poostaa namaatiin yookaan immoo lakkoofsa poostaa nama biraatiin YouTube irratti moonii ta'uun rakkinni inni fidu maalinni kan sirriitti waliin ilaallu ta'a namoonni haaraa taatan maatii ta'uudhaan akkasuma laayikii sheerii warri sheerii qaqqabdan sheerii gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha monetization irratti poostaa namaatiin moonii ta'uun rakkinna yoo qabaate rakkinni isaa maalinni isa jedhu sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Monetization irratti yeroo baay'ee namni baay'een ni sodaatu moonii guutuu asumaan kanallee isiniif ibsuu barbaada moonii irratti wanni guutamu waan hedduu miti kanaafuu waan nama sodaachisuu miti jechuudha yoo dogoggora guutanis waan rakkina qabu miti maaliif wanti yeroo monetization guunnu yookaan immoo foormiin achirratti guutamu yoo danate sanduuqa 4 qofa irratti wanni nuti stepii monetization irratti guunnu jechuudha. Manage setting kana tuquudhaan mee gara fuuldura deemnee ilaaluu keenyaan dura poostaa dhumti maalinni poostaan mana poostaa deemameeti kan baafamu manni poostaa biyya adda addaarra jira haala kanaan hashagamee isinii dhufa piinii sana poostaa sana banuudhaan ilaaltu jechuudha biyyoota gurguddatanitti immoo haala kanaan wanna akkasii kanatu balbala namarra yookaan fuuldura manaa irra jira waan akkasii kana keessa fidanii isiniif kaa'u achi keessaa bantanii poostaa keessan ilaallattu jechuudha garuu Itoophiyaatti sanduuqa poostaa lakkoofsaan sanduuqni adda addaa jira. Sanduuqa sana bitattu warri mana poostaa sanduuqa keessan bananii achi keessa isinii kaa'u sanduuqni sun lakkoofsa meeqa akka ta'e irratti guutuu jechuudha malee waan biraa miti sanduuqa mana poostaa jiru sana kireeffachuu jechuudha. So mana poostaa yeroo deemtan sanduuqa poostaan barbaada jettu malee YouTube'dha ergaan naaf dhufa wanni jedhu as keessa dhufuu hin qabu ergaa adda addaatu poostaadhaan hashagamee gara mana poostaatti isinii dhufa waan ta'eef deemtanii sanduuqa mana poostaa sana kireeffachuu jechuudha sanaan booda lakkoofsa mana poostaarraa kireeffattan sanatti YouTube yookaan immoo AdSense'n ergaa piinii sana poostaadhaan hashagamaa sana isiniif ergaa jechuudha. Neemanna adreesii kana jala yeroo seennu AdSense irra kanaan dura barsiifamee jira akkaataan itti lakkoofsa poostaa itti jijjiiran maqaa itti jijjiiran wanni hundinuu barsiifamee jira. Maqaan ni jira biyyi keenya ni jira lakkoofsi poostaa ni jira akkasuma postal koodiin ni jira maqaa biyya keenya lakkoofsa poostaa PO box jenne kan nuti guuttannu PO box kan nuti jennu PO'n suni poostaadha boxiin sun boxiidha sanduuqa poostaati so ittaane postal koodii jira postal koodiin yeroo baay'ee kan magaalaa tokko namni hundinuu koodii wal fakkaataa fayyadama magaalonni xixiqqoon hin qabanu postal koodii kanaaf duwwaan guutama magaalaan gurguddaan garuu fakkeenyaaf Finfinneen 1000 koodii Finfinnee guutuu jechuudha. Kana jechuun sanduuqa poostaatiin addaa jechuudha. Sanduuqni poostaa kan poostaan keenya irratti ergamtu sana. Postal koodiin immoo koodii magaalaati jechuudha. Yeroo magaalaanii fi koodii magaalaa akkasuma magaalaan isin barreeffattanii fi karaan xalayaan ittiin isinii ergamu sanduuqni poostaa yeroo wal fakkaataa ta'u sirriitti poostaan sun yookaan piiniin dhufee isin qaqqabaa jechuudha. Kan namaa yeroo fayyadamtan tokkoffaa maqaan kan keessanuma ta'uu qaba. Lakkoofsa poostaa kan namaa yookaan kan hiriyaa fayyadamuu mirga guutuu qabdu waa tokko rakkina hin qabu waan ta'eef jechuudha. Garuu gaafa kan keessan baafattan immoo yoo barbaadan keessanitti dhuftanii jijjiirrattu osoo piiniin isiniin ergaminis kan namaatiin moonii guuttanii kaatanii gaafa kan keessan baafattanii osoo piiniin isiniin ergamin yookaan immoo osoo xalayaan sun isiniin ergamin keessanittis jijjiirrachuu dandeessu erga xalayaan sun isiniif dhufee ka'es yeroo barbaadanitti gara poostaa keessanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kana jechuun yeroo barbaadanitti erga moonii guuttanii booda kasaayibaa irraa kaaftanii keessanitti jijjiirrachuu dandeessu. Playlistii kana jala seentanii namoonni confusionii keessa jirtan jechuudha. Barnoota AdSense kana keessa seentanii akkaataa itti maqaa AdSense irraa erga moonii taanee kaane maqaa fi poostaa itti jijjiiran ka jedhu ni jira. Wanti dhimma AdSense irratti gaaffii isinitti ta'e marti isaa akkaawuntii baankii irratti guutuudhaaf akkasuma
dhimma gibiraa taaksii infoo guutuudhaaf swift koodiin maal akka tahe akkaataa itti paaspoortii suuraa kaasuu qabdan yoo adabbiidha ta'e akkasuma piinii yoo isin naqqabuu dhabe monetizationiin booda steepiin isaa maal akka fakkaatu akkasuma maal akka sirreessuu qabnu dhimma super chaatiitiin wal qabate AdSense tokko YouTube lama moonii gochuudhaaf akkaataa poostaa fi maqaa AdSense irraa itti jijjiiran yeroo barbaadanitti viidiyoo daqiiqaa 5 kanatu jira viidiyoo daqiiqaa 5 kana daawwattanii yeroo feetanitti kan namaa fayyadamtanii moonii taatanii booda yoo kan keessan baafattan keessanitti deebifachuu dandeessu jechuudha yeroo poostaa namaa fayyadamtanigaa maqaan keessanuma ta'uu qaba maqaa keessanuma fayyadamtu biyya Itoophiyaa poostaa kan nama sanaa garuu magaalaa yeroo guuttan magaalaa poostaan sun irraa baafame kan isin guutuu qabdanii jechuudha maaliif poostaan sun eessaa bahedha waan ta'eef kanaafuu magaalaa sana guutuu qabdu postal koodiis yeroo fayyadamtan postal koodiin sun kan magaalaa sanaa ta'uu qaba jechuudha magaalaa poostaan irraa baafame malee magaalaa keessanii miti jechuudha kan isin guutuu qabdan yoo poostaa kan nama biraa fayyadamtu ta'e keessan fayyadamtu taanaan keessanuma itti guuttattu kan ofiis baafachuun baay'ee salphaadha manuma poostaa deemtanii lakkoofsa poostaa sanduuqa poostaan barbaada sanduuqa xalayaan irratti naaf ergamu sanaan booda lakkoofsa poostaa keessan asirratti barreeffattu YouTubein xalayaa piinii baadhatee jiru sana gara poostaa keessanitti isinii ergaa jechuudha kanaafuu har'a poostaan isinii ergame yoo isiniin jedhe torbaniin booda fa bultii 5-6 booda ergitanii gaafachiiftu jechuudha yoo biyya biraa jiraattan sanaan booda maatiin mana poostaa dhaquudhaan lakkoofsa poostaa sanarratti xalayaan ergamuu isaa gaafataa jechuudha kanaafuu sanduuqni poostaa sun karaa xalayaa itti YouTubein isiniif ergu waan ta'eef xalayaan sun keessanirratti karaa lakkoofsa xalayaa keessaniitiin isinii ergamus kan namaatiin isinii ergamus rakkina takka hin qabu jechuudha keessattuu hiriyaa lakkoofsa poostaa qabu ka Finfinnee jiru faa osoo qabaattanii kan nama sanaa fayyadamtanii piiniin dafee isin dhaqqaba maaliif poostal koodiin isaa 1 akkasuma magaalaa walakkaa jira waan ta'eef magaalaa guddittii waan ta'eef piiniin dafee isin dhaqqaba jechuudha sanaan booda erga piinii isinii dhufee booda kan keessan magaalaa keessanirraa warri magaalaa xixiqqoo keessa jirtan kan namaa osoo fayyadamtanii iyyuu baay'ee bareedaadha rakkina tokkitti hin qabu sanaan booda keessan baafattanii itti fayyadamtu jechuudha dhimma barnoota AdSenseetiin wal qabate barnoota AdSensee yoo hojjettanii sarchii gootanii sirriitti isinii baha barnoota AdSensee kana sirriitti hordofaa walumaa galatti eegan gaaffii isin gaafataa turtaniif poostaa nama biraatii moonii guutuun ni dandahama gaaffii jedhaa turtaniif eeyyeen sirriitti dandahama isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura